Kana limitina fipse ifatina base Chubu konduma anabdise ikena Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u hordoftoota keenya akkam jirtu biyya garaagaraa haala garaagaraa keessa kan jirtan gooftaan baga har'aan isin ga'e ani obboleessa keessan faarfataa Eeliyaas Gabulaati sagantaa birmadummaa kan jedhu YouTube chaanaalii Eeliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhamu irratti yeroo hundumaa kan isiniif darbu roobii galgala sa'aatii 3 walakkaa kaasee kan gad isiniif lakkifamu kun sagantaa birmadummaati soora lubbuu keessanii kan isinitti argattan dhugaan birmaduu sin baasa kan jedhu dhaadannoo keenya haalleluuyaa maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u egaa har'as jaalala gooftaa ta'ee jennaan deebinee wal agarreerra sagantaa kanarratti paanaal diskeshinii interviiwuun adda addaa faarfannaan garaagaraa irratti darba gara fuulduraatti gooftaan yoo jedhe ammaa fi walitti fufinsaan barumsa walii wajjin barachuu jalqabneerra amma gara episoodii 7ffaarra kan nu jirru arrallee waaqayyo nu gargaarennaan itti fufnaa eessallee hin deeminaa obboleessa koo sooressaa Getaachoo wajjiniin kan kaameraan qabee jiru hamma xumuraatti nu waliin akka turtan jaalala gooftaatiin isin hafeerra obboleessa koo Yoonaas Getaachoo giraafiksii isaa kana hojjechuudhaan torbaniin yeroo hundumaa kan na biraa hin dhibamne obboleessa koo naannoo Hamboorra jiraatu gooftaan guddisee si eebbisu ittiin jechuun barbaada egaa kun sagantaa keessan ammallee hin irraanfatina sagantaan birmadummaa kan keessan YouTube channel Eeliyaas Gabulaa Official Channel jedhu kana subscribe godhaa comment godhaa share godhaa bittimsaa like godhaati nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna kadhannaadhaan bifa garaagaraatiin warri ammalleen wajjin hin jirtan comment gochuudhaan barreeffamaan bilbiluudhaan kan jajjabeessitan waaqayyo gooftaan jajjabina isiniif haa kennu eebbifamaa isiniin jechuu barbaada. Egaa barumsa keenya iddoo dhaabne kaafne itti fufnaa nama waaqayyo itti dubbate akkamiin beekna kan jedhu walii wajjiniin erga jalqabne bubbulleerraa isa jalatti miidhaa sobdoonni fidan gara kutaa afuriidha kan walii wajjin ilaalleerru kana jalatti jechuudha. Arras kutaa maarfaffaa kana kutaa lammaffaa isaatti fufna. Isa shanaffaatti utuu hin cehin sa'arfaffaadha arrallee kan nun itti fufne walii wajjin ilaallu gowwoomsanii namarraa nyaatu jedha sagaleen waaqayyo miidhaan isaanii inni guddaan tokko spiritually duwwaa utuu hin ta'in yookaan immoo kana fuuraa duwwaa utuu hin ta'in kaanuma fooniyyuu qabeenya keenya qarshii keenya bifa garaagaraatiin amma mana nurraa fudhatanitti mana dhuunfaa isaanii amma namoota baay'eerraa fudhatanitti ga'u jarri kun baay'ee miidhaa guddaadha kan isaan geessisaa jiran akka biyyaattis ta'e akka maatiitti akka dhuunfaatti namoonni baay'een saamamaa jiru isa kana walii wajjin ilaaluu jalqabneera hin gowwoomsu waan isin gargaaran fakkaatanii waan isiniif jedhanii godhan fakkaataniitu gowwoomsanii isinirraa saamu yookaan immoo sirnaa nyaatudha kananatu jedhamiti sagalee waaqayyooti jedhu Practically immoo yookaan immoo hojiidhaan immoo baay'ee argaa jirra. Namoonni baay'een keessan bilbiltanii waan taatan waan isinirra ga'e natti himaa jirtu baay'een keessan. Kun waan sadarbe yookaan immoo barreeffama wayii tokko fuunee waan haasaa jirru miti guyyaa irraa kanarratti waan ta'aa jirudha waan ta'eef miidhaa isaan fidan kana beekuun keenya dirqama. Sababi isaa maaliif irraa of eeggattu namoonni nagaa taatan namoota kichuu ta'an wangeelatti reefu warra ta'an warra gidduurra jiranii sodaachisanii gowwoomsaniitu kan isaan irraa saaman. Hojiin isaanii inni guddaan tokko kan isaan shaaraadhaati amma daraasha guddaatti hordoftoota guddaa warra amma qabanitti jechuudha. Isaan kun kaayyoon isaanii inni jalqabaa saamuudha. Horii jaalala horii qabu jarri kuni amala isaanii gara fuulduraatti ni ilaalla keessaa tokko jaalala horiiti. Horii saammachuu, horii tuullachuu, isin sooromsuutu hin ta'in ofii sooromu. Isin gargaaruutu hin ta'in ofii gargaaramu dhimma keessaniif miti. Waan isaan godhaa turan waa'ee dhimma geestaawusii, waa'ee zayitii, maalii walii wajjin ilaalaa turre yeroo darbe. Kana hundumaa kan isaan godhan isiniif jedhanii miti. Isin gargaaruuf jedhanii miti. Isa kana morma koon kenna. Sababi isaa wangeelaa wajjin wal dhiita waan isaan godhani. Kun hundumtuu wangeela keenya irra hin jiru. Wanti wangeela kanarra hin jirre sin fayyadu. Na sin fayyadu. Utuu fuudhee samii keessa si baase gaaf tokko gadi darbachuun isaan oolu. Dhugumaan isin hin jedhu. Isa kana hubachuutu sinirra jiraata. Wangeela keenya hangafti akka wangeelli keenya maanuwaalii keenya wangeelli keenya jireenya keenyadha waan ta'eef jechuudha. Isa kana kaafnee walii wajjin ilaalaa turre miidhaa guddaa geessisaa turan.
namoonni baay'een lubbuu isaanii amma dhabanitti, amma of ajjeesanitti, amma gooftaa dhiisanitti saamamanii waaqayyotu na saame jedhanii waaqarraa kan adda ba'an lakkoofsa hin qaban. Gochaa isaan godhanirra namoonni tokko kan isin naa barreessitan hunda isaanan dubbisa. Namoonni tokko namoota achitti fayyan, namoota achitti akkas ta'an minaaminaan jettu. Sasaan fayyisanirra sasaan ajjeesantu caala. Kanaafidha hin gowwoomsu inni sagaleen waaqayyoo jedhu. Waa xiqqoo tokko waan sirrii wayii tokko argitu. Isaa booddee wanti badummoo waan baay'eedha. Sasaan fayyisanirra sasaan ajjeesan. Gooftaan Yesuus Kiristoos waa ta'e tokko jedhee ture. Waa tokko ta'e jedhee ture. Maqaa keetiin seexana baafneerra, maqaa keetiin dhukkubsataa fayyifneerra, maqaa keetiin kana gooneerra naan jedhu an garuu isin hin beekun jedhaa. Jara kanaanii hin sobduu dhukkubsattoota hin fayyine naaf hin diriirsine ittiin hin jenne. Garuu isin hin beeku jedhe Gooftaan Yesuus Kiristoos. Maal jechuu isaati? Sasaan naafa isaan diriirsanirra sasaan naaffisantu caala. Ni sasaanii gargaarani, sasaan seexana baasanirra seexana isaan namatti galchantu caala. Sababa kanaadha Gooftaan Yesuus Kiristoos ani isin hin beeku kan inni fayyisuu isaanii sasaan fayyisan caala sasaan ajjeessantu caala. Sasaan sooromsan caala sasaan hiyyoomsantu caala. Nama tokkoof waa wayii tokko godhanii tooftaadhaan nama tokkoof waa tokko godhanii isa booddee garasiin immoo namoota millions saamu. Isa kana baruutu nurra jiraata. Hin gowwoomsu nu jedhu sagaleen waaqayyo isa kana. Saba koo madaan saba koo bal'aadha jedha Ermiyaas keessatti. Madaan saba koo bal'aadha. Isaan garuu xiqqoo fayyisuudha. Xiqqoo fayyisanii isa booddee bakka waan biyya fayyisan fakkaatu. Garuu madaan sabichaa baay'eedha. Inni isaan madeessan. Inni isaan orfanii hin caala isaan fayyisan sanarra. Kanaaf nu wallaalchifatu sagalee waaqayyoo kanadha. Utuu isaan hin fayyisan ta'e, utuu isaan callamanii nama ajjeesu ta'e maan dhaqxan silaayyuu isiniyyuu. Kanaaf beekultuu isinirra jiraata. Badii isaan balleessantu caala. Raacitiin xiqqoon ishee bukoo baay'ee balleessadha sagaleen waaqayyoo. Isa kana irraanfachuun isinirra hin jiraatu. Oomaan jedhu abaloo oomaan jedhuun tajaajila. Xinnoo ejjatuutti baay'ata malee, ejjatuu isa rakkisa malee, xinnoo hannatu isa rakkisa. Erga hanni isa rakkisa ta'e namichi kun kan seexanaati. Raacitii xiqqoo ishee sanatu sanni hojjetee hojii isaa hunduma isaa sana sanni nuu godherra sanni balleessutu caalaa jechuudha. Sanni nuu godhurra waldaa kiristaanaa keessaa namoonni qulqullummaadhaan hin jiraanne achi duwwaatu hin ta'in namoonni akka wangeelaatti hin jiraanne tajaajiluu isaaniirra taa'uu isaanii wayya. Sababi isaa isaan balleessantu caala. Namoota baay'eetu isaan hordofa. Namoota baay'eetu isaan duukaa bada waan ta'eef jechuudha. Isa kana beekuutu nurra jiraata. Saba waaqayyo lafa jirtanitti harkaa ba'aa baqadhaa waan ta'e kana. Oolaan isin hin jedhu. Anaaf waan gootan tokko iyyuu hin qabdan. Ofii keessanii oolaa namoonni gowwoomtanii kichuu taatanii tun beekin gowwoomfamaa jirtan deebi'aa namoota kana biraan isin jechuu barbaada. Egaa arras ittuma fufnaa dafee dubbachuun barbaada. Yaada hafee dafee dubbachuun barbaada. Waa'ee dhimma gowwoomsaa kanarratti haasa'ee fixuu hin danda'u. Amma ta'e mataa isaarraan isinitti dubbadha. Isa dura garuu mee waaqayyoon kadhanneetu barumsa keenya guyyaarraa waaqayyo akka inni nu gargaaru hin kadhanna waaqayyoon. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u. Yeroo kana waan nu laatteef maqaan kee haa eebbifamu. Gaarummaa keetiif si haa galatu. Gargaarsa keetiif si haa galatu. Obboloota koo yaa waaqayyo lubbuutti foonitti isaan eegdee sagantaa kana hordofaa kan jiran carraa kana waan nu laatteef galanni ulfinni siif haa ta'u. Nutti dubbadhu. Samiin kun nuuf haa qabu. Isa kanaan karmuummu hafuurri hamaan maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin bakka jiru kan dhaame haa ta'u. Jalqabaaf xumura nuu ta'e hafuura qulqullu nu barsiisi. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin si kadhanneerra. Ameen. Tole. Egaa dhimma gowwoomsuu kana namoonni baay'een ana caalaa kan gowwoomtan, ana caalaa kan miidhamtan baay'ee keessa jirtu haasaa jirtu. Namoonni nyaatamtanii waaqayyo isin gargaaree kan deebitan jirtu, kan nyaatamaa jirtanis jirtu. Garuu dhugaa kana dubbachuudhaaf ani gara booddeetti hin deebi'u. Wangeeladha waan ta'eef isin oolchuun natti kennameera waan ta'eef jechuudha. Dirqama kooti kun. Sababa kana sagalee waaqayyoo irra dhaabbanneetu kan nuun barannu of keessaa fuudhee miti kan inni haasa'u. Sagalee waaqayyoo waan inni jedhu ammayyuu irra deebiin isin dubbisa. Lammaffaa Phexros boqonnaa 2:3 irra isa jiruun isin dubbise. Isuma kanaan dura wajjin hin dubbifne sana keessa jira. Isuma irra dhaabbannee haasofna waan ta'eef sassata isaaniitiin immoo dubbii mataa keessaa fuudhanii odeessanii isinirraa nyaatu. Firdiin bara duriitii jalqabee isaan irratti kennamee hojjechuu hin dhiifne badis isaanis deebi'ee hin rafne jedha sagaleen waaqayyoo. Miidhaa isaan geessisan sammuu keessaa fuudhuu isiniin jedheera. Kunooti sagaleen waaqayyoo suma kana jedha. Sammuu keessaa fuudhuu isinirraa nyaachuu gaafa barbaadan sammuudhuma isaaniitiin yaadu. Sammuma isaaniitiin yaadanii isa gara raajummaatti gaddaru, isa gara barumsaatti gaddaru. Waaqayyo gooftaan macca akkasiin jedhaa jedhu. Qarshii sirraa fudhachuu barbaadan anatu jedhe yoo jedhan namni isaaniif hin kennu waan ta'eef gara sammuma keessatti isa yaadan kana gara hafuuraatti
gara waaqayyo akka inni dubbateetti waaqayyo akka inni isaanitti dubbachaa jirutti yaadi waaqayyo dubbiin waaqayyo akka isaan keessa guute godhaniitu isinirraa nyaatu. Oduu odeessanii namni gaafate jira. Kun oduudha maaliif jettaa naan jedhee na barreesse namni tokko. Kun oduudha kan anatti jedhe miti. Wangeelatu jedhe. Wanti wangeela keessaa fuudhamee sammuu keessaa fuudhamee haasa'amu kamiyyuu oduudha. Wangeela miti. Kanaaf anatu jedhe miti wangeela jedhe. Odeessanii isinirraa nyaatu jedha waan ta'eef. Odeessanii ofii isaanii uumanii tooftaa uumaniitu waaqayyotu bishaan kanarratti kadhadhu naan jedhe waaqayyotu zayitii kana dibi naan jedhe isa booddee immoo birriidhaan yoo bittama gara birriitti gaddaratu achuma gara qarshiitti gaddaratu isa sana immoo isa waaqayyotu natti dubbatee waaqayyo gaafa natti dubbatu immoo birrii amma kanaa kaffala isiniin jedhe jedhaniitu amma kanaatiin bita isiniin jedhe jedhaniitu hospitaalatti hidhattee baafta miti naam isiniin jedhanii jechuudhaan sammuu keessaa fuudhaniitu isinirraa nyaatu jechuudha. Isinirraa nyaatu isaa booddee miliyoonara ta'anii jechuudha. Yoo itti jiraataniif adabi isaanii dhiyoodhaan irrafne har'a miliyoonarri ta'an malee adabi isaanii hin irraanfanne waaqayyoon irraanfanne waa'ee adaba isaanii yeroo biraa walii wajjin ilaalla. Waaqayyo gooftaan akka isaanii isin hin godhin gabaabaadhumatti. Tooftaa uumaa buluudha. Sagalee waaqayyoo qo'ataa buluu kadhataa buluutu hin ta'in isaan tooftaa ittiin saaman hojjetaa bulu. Amma yeroo ammaa kana kan hin dubbachuu barbaade guyyaara amma yeroo ammaa kana immoo waa ta'e tokko uumaa jiru. Keessumaa hundi isaanii jechuun hin danda'amu. Tooftaa wayii tokko uumu. Tooftaa isaan uuman keessaa tokko maalidha yoo naan jettan rakkataa tokko waamanii yookaan immoo keessumaa nama beekamaa xinnoo ishee haala garaagaraatiin yookaan waa wayii tokko jalaa miidhame gaafa argatan isaaniif gammachuu guddaadha. Sababi isaa nama sanaan saba saamu waan ta'eef. Fakkeenyaaf namni tokko rakkatee jira yoonni ta'e isa fuudhaniitu gara waltajjiitti ol baasu kaameraa isaanii irra dhaabuu yoo waraabu baanerii guddaa wayii tokko hojjetanii miliyoona tokko tuqaa ammasii yookaan immoo birrii 500 faarfataa baluutii fi lallabaa baluutii fi yookaan immoo abala baluutii fi kenneera raajiina baluu jedhaniitu isaa booddee waraabaniitu televizyiinii isaaniitti yuutuubiidhaanii feesbuukiidhaanii bifa garaagaraatiin sooshaal miidiyaa garaagaraatiin bittimsu addunyaa kanarra. Bittimsu addunyaa kanarra waa'ee nama sanaa inni immoo dhaabbatee garraamii koongaatarii hin beeku ta'uu danda'a gaanni waan gargaarame wayii tokkotti fakkaata dhaabbatee waaqayyo gooftaan isaan eebbisu raajii balbaluu bakka baay'ee na gargaaranii jedhe dhaabbate inni hin beeku. Kun waan isin ajaa'ibu keessaa kun waan inni isinitti himu kun tooftaa saamichaati. Tooftaa saamichaa, tooftaa isaan ittiin saba kana saamuudhaaf uummatanidha waan isin ajaa'ibu keessa. Gaafa irra keessa laaltan namni kichuun tokko kanaan gowwooma namoonni wangeelatti badaadhuma amma sadii keessa seenee dubbii waaqayyoo namni hin beekne amma kana hojii waaqayyoo hojjetaa jiru. Waldaan suni raajiina baluu baay'ee hojii waaqayyoo hojjetaa jira jettanii bakka akkasitti fudhattusi. Waa takkaadhuma gowwoomina dhugaan isiniin jedha. Har'a kan icciitii waa'ee kanaan isinii baasuu barbaada. Sobadha kun. Oduudha kun. Wangeela miti kun. Waan isin ajaa'ibu keessa. Wangeela dhatuu ta'e. Utuu wangeela dhatee. Utuu wangeela dhatee maal hojii miidiyaa kanarratti gadhiisuu maaltu barbaachise? Maaltu immoo baanerii kana barreessuu barbaachise? Sagaleen waaqayyo waa'ee kana maal jedha? Waa'ee horjoomuu maal jedha? Sagaleen waaqayyo waa'ee kennuu maal jedha? Isaa kana diippilii ilaaluutu isinirra jiraata. Sagaleen waaqayyo maal jedha? Kan harki kee mirgaa kenna harki kee bitaa hin argin jedhu utuu wangeela dhate. Kun oduudha. Kun wangeela miti. Waan isin ajaa'ibu keessa oduudha kun. Isinittan hima. Oduudha kun. Tooftaa ittiin saba kana saamani. Tooftaa ittiin saamani. Jalqabuma dura isaa waa tokkoon isiniin jedha. Jalqabuma dura isaa jarri kun qabeenya hin qaban. Kaasees kan kanaan dura isin taasisa. Qabeenyi isaanii baay'een isaa waaqayyotu isaanii laate miti saamaniiti malee kan isaan fidan. Akka seera waaqayyotti gooftaatu isaanii kenne miti nagadanii yookaan mootummaadhaa fi taaksii kaffalanii miti kan isaan argatan. Waan isin ajaa'ibu keessa haadha hiyyeessaa harkaa duguuggatanii karaa hin taane karaa wangeelli hin abboomne karaa wangeelli hin jenne oduu sammuu keessaa fuudhanii waan meeqa xibaaraniitu kan isaan saba kanarraa saamanii qoratan. Sijjammar gaafa kennan sana isaan kan kennan tokko iyyuu hin qaban. Qabeenyi sun kan isaanii miti. Kan saba kan hiyyeessa biyya Itoophiyaa keessa jiruu fi biyya alaa jiraniiti. Dhugaan isiniin jedha. Walitti kan isaan sassaaban qabeenya namaati. Qabeenya namaati.
waaqayyotu isaan ilaate miti. Waaqayyotu isaan ilaate miti kan hin jedhuuf sababi isaa inni guddaan sabi achitti dhaqee kennu suni akka wangeelli jedhutti kurnoo isaa kaffale miti yookaan immoo kurnoo isaa yoo kaffale iyyuu waldaadhaaf kaffale malee namaaf kaffale miti. Hangafa isaa kenne miti. Tooftaa garaagaraa geestaawusiidhaan maaliin paartinerii minaamin jedhanii waa wangeellarra waa tokko barreeffamee hin jirre tokko sassaabaniitu isa booddee waldaa sanaaf kinfan kenneettaati. Waldaa sanaaf han kenneettaati garuu wantichi gara biraa. Garuu wantichi gara biraa. Kiisii nama sanaati kan inni galuu jechuudha. Utuu wangeela dhatee nama sana miidiyaa irratti haasa'uun hin barbaachisu. Miidiyaa irratti haasa'uun miidiyaa irratti baasanii mul'isuun hin barbaachisu. Even harki kee mirgaayyuu kan inni beeku kan inni kenne harki kee bitaayyuu arguun irra hin jiraatu jedha waan ta'eef sagaleen waaqayyo. Utuu wangeela dhatee nama kana gargaaruu barbaadu utuu ta'e dhoksaattidha kan isaan gargaaruun irra ture. Dhoksaattidha kan isaan kennuufiin irra ture. Inni kun tooftaa promooshinii siin hojjetu jechuudha. Gooftaan maccaa isinitti nan kennin malee mormi koo yoo cite addunyaa irratti na beeksisaamu. Miiliyoona tokko miti biiliyoona tokko yoo naalaatti sirraan fudhadhu. Karaa balbala keetiin bahu dhugaan isiniin jedhaa. Tooftaa kana waan isin hin godhin hin jiru. Horiidhaan nama bituu, horiidhaan rakkattoota garaagaraa fuudhatanii ittiin saamu. Maankiyaa xiqqoodhaan miiliyoona tokko gaafa kennuun maankiyaa xiqqoo tokko maankiyaadhaan akkas coba tokko godheetu isa booddee immoo akaafaadhaan kan inni nammaaru uummatarra baqa raajina baluu rakkattoota gargaaraa jira tajaajiltoota baay'ee gargaaraa jira jettanii akkasin itti dhangalaaftaniif inni miiliyoona tokko gaafa kennuuf jedhee miti ittiin hammaaruuf isinirra hammaaruuf utuu wangeela dhatee dhoksaattidha kan inni kennu isinittan hima. Uummata naannoo akkasirraa buqqaanii fi elaa kunoo xaafii kuntaala ammasii qamadii boqqolloo kuntaala ammasii kenneera isa booddee OBN irratti maal darba. Tooftaatti mootummaa gowwoomsanidha kun mataansa. Dhugaan isiniin jedhu utuu wangeela dhatee wanti kennamu hundumtu dhoksaadhaan arjummaa keessan jedha gooftaan Yesuus Kiristoos arjummaa keessan jedha laa kunoo isiniin dubbisa. Dhaggeeffadhaa laa kun Maatiyos boqonnaa 6. Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 2-3-4. Egaa akka warra of agarsiistuun namoota biratti galateeffamuudhaaf jedhanii jarri kun namoota biratti galateeffamuuf jedhaniitu mootummaa biratti galateeffamu namoota biratti galateeffamu isaa booddee immoo isinitti dhangalaaftu jechuudha. Isa kanaafidha namoota biratti galateeffamuuf jedhanii manneen sagadaa fi karaara keessa godhan ati yeroo dhumaa arjoomtu hundumaatti kana of duratti hin odeessifatiin. Dhuguman isinitti hima isaan kun gatii isaanii argataniiru. Mootummaa waaqaatti dumbulloo tokko maankiyaa tokko iyyuu hin qaban asitti fudhataniiru waan ta'eef. Sababi isaa maaliif? Horii barbaadan horicha argataniiru, beekamtii barbaadan beekamticha argataniiru fuula waaqayyoo duratti waa tokko dumbulloo tokko. Isa yoo mootummaa waaqaatti galanidha. Isaa mootummaa waaqaatti galu miti. Ati garuu yeroo arjoomtu dhaggeeffadhaa laa kuno. Ana jedhe miti wangeela jedhe laa kuno. Ati garuu gaafa arjoomtu waan harki kee mirgaa godhu harki kee bitaayyuu hin beekin jedha lakkoofsa 3 irratti. Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irratti. 4 irratti immoo arjummaan kee dhoksaatti haa ta'u malee abbaa keessa dhoksaatti argummoo gatii kee siif hin kennaa jedha. Ilaala akka jedha sagalee waaqayyoo. Isaan kun garuu sagalee waaqayyoo arjummaan kee dhoksaatti ta'u harki kee mirgaa kan argee harki kee mirgaa kan kennee harki kee bitaa hin argine jedha. Isaan immoo harka bitaaf harka mirgaayyuu miti. Ilaa iddoo kanatti gooftaan Yesuus Kiristoos karaa irratti waldaa keessatti isaan kun immoo waldaa isaanii keessatti duwwaayyuu miti. Addunyaa guutuuttidha kan isaan agarsiisan. Viidiyoodhaan teekinooloojiidhaan addunyaa kana guutuutti agarsiisu waan kennan sanaa jechuudha. Faallaa wangeela kanaati. Anatu jedhe waa'ee namaa dhiisinaan jettu waa'ee namaatii kun dhuguma waa'ee namaatii wangeeladha kun dhaggeeffadhu wangeeladha kun waa'ee namaa sitti maa jira miti. Jarri kuni tooftaa ittiin saammatan wangeela irraati adda kan ta'e sammuu isaanii keessaa uumaniitu si saamaa jiru nu saamaa jiru jechuudha. Kana beekuun isin irra jiraata kiristaanni kichuu taatan warri sirrii ta'an silaa balbala sanaan hin baatan nana mana sakan warri isinii gale walii isiniif hin galii. Kanaaf maalii firee kan isaan kan hundumaa godhan wangeela irraa adda ba'anii piroomooshinii isiin hojjechuudhaaf jedhaniitu. Siin beeksisa hojjetatu isaan addunyaa kanarraa namni akkaawuntii isaanii televizyiinii isaanii jalatti sooshaal miidiyaa isaanii jalatti akkaawuntii isaanii barreeffataniiru achirraa galchaaf namni. Miiliyoona tokko sana kan kennan isaan rakkataa sanaaf gaddanii miti. Mootummaa uummata buqqa'eefis gaddanii miti inni isaan waraabanii gadhiisan. Never.
isaan gaddu waan jedhamu garaa isaanii keessa hin jiru. Yeeyyiidha sagalee Waaqayyoo. Yeeyyiin bara kam namaa gaddee beeka. Waa'ee yeeyyootaa naasofna fuulduratti. Yeeyyiin bara kam namaa gaddee beeka. Yeeyyiin bara kam isa kamiif gadditee beekti. Yeeyyiin cakkaanyiidha. Yeeyyiin hamtuudha. Yeeyyiitti fakkeessa gooftaan Yesuus Kiristoos. Takka isaan gadda kan jedhan rakkataadhaaf gaddu waan jedhamu hin jiru. Waan godhan hundumaa ofii isaanii jedhaniiti kan isaan godhan. Isinitti wangeela kanarraati adda kan isaan baaniif sababa kanaaf. Sababa kanaaf silaa akka wangeela hojii wangeelaa hojjetutu ta'e dhoksaadhaan wangeela Kiristoos hin kabaju hin eegu ndaam raajonni warri sirriini wangeela irraa namni gaafa inni maquu godhanii morma isaanii kennanii amma morma isaaniitti citanitti wangeela kanarraa maquun isinirra hin jiraatu ittiin jedhu. Saba gara wangeelaatti deebisu. Warra ammaa saba karaarraa kaachisu sobduudha kun. Oduudha waan isheen gootu. Waan isaan godhaa jiran kun oduudha. Dhugaan isin jedhu. Kanaaf beekutu isinirra jiraata isa kana. Tooftaadha kun. Hojii wangeelaa miti inni isaan hojjetaa jiran. Wangeela irraa kan adda ta'e inni wangeela keessaa kan hin taane kan sammuu keessaa ba'u kan iddoo biraatii ba'ee dhufu wangeela keessaa kan ba'ee hin dhufne inni si'ata. Inni sisaama. Inni sisaama. Karaa malee karaa balbalaa kan hin galle hin hattuu dheedhe gooftaan Yesuus. Balballi wangeela kan balballi Yesuus Kiristoos karaa Yesuus Kiristoos karaa wangeelaa kan hin dhufne kamiyyuu hattuudhaan waa barbaade yoo godhe wangeela kanaa keessaa dhiittatee kan bahe kamiyyuu hattuudha si'ataa jira. Keessa ba'anii ija jabina isaanii keessa ba'anii waan isin ajaa'iba keessaa waan isaan godhan yoo isinitti hime rakkataa tokko dhaabanii nama kanaaf horii buusa. Ilaa namni kun akkasidha jedhanii inni dhugumadha jedhee dhaabbatee bo'aa sassaabanii erga deemanii sagantaan gaafa inni xumuramee deemu harka qullaa kan ari'an guutan ofii isaanii horii sana sassaabbatanii kan fudhatan guutan. Yeroo inni sooshaal miidiyaa irratti bahee laakkunooti akkasana godhee gaafa inni jiru maaltu zadagaa inni hordoftoota baay'ee qabu. Amma dhumaatti isin hin mormu. Amma dhumaatti hojii seexanaatiin nan mormu. Gooftaan Yesuus Kiristoos hojii seexanaa diiguudhaaf dhufe waan ta'eef hojii seexanaatiin inuma mormaa hin diigama inni nagaa ta'e harkumaa ba'a. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf miidhaa isaan geessisan isin saamu. Isin saamu. Gooftaan Yesuus Kiristoos iddoo kanatti jara kana fakkeenya hin godhatinaa. Sabaanan anis isiniin akkasuman jedhe jara kana fakkeenya hin godhatinaa. Isin gaafa arjooftan gaafa kennitan dhoksaadhaan kenna. Sababi isaa maaliif beektu? Waaqayyo isa dhoksaadhaan kennu malee hin ilaalu. Hin argu jisa. Iji Waaqayyoo hin argu gaafa isiniin jedhu gara sana hin ilaalu. Jaamaadha jechuu koo miti. Hin ilaalu Waaqayyo. Sa addunyaan arge kana fuula Waaqayyo duratti immoo dhokata. Lakkoobsasi waan gootan hundumaa namootatti agarsiiftanii gootan yookaan kennitan arjoomtan Waaqayyo moo hin ilaalu. Sasin dhoksitanii gootan Waaqayyo isadha kan inni ilaalu. Pirinsipiliin isaa kanadha. Sababa kanaa fakkeenya jara kanaa godhattanii harka qullaana fi gooftaa wajjin waliin lolina. Gaafuma waa tokko gootan, gaafuma waa tokko kennitan mataa isaa isinittan hima addabaabayii irratti hin laatina. Hin kennina. Ilaanaa argaa abalomma kanaa kenne jettanii kan kennitan jirtu. Isin gatii keessan fudhattaniitu. Gooftaa duraa gatii tokko hin qabdan, dumbulloo tokko hin qabdan. Kennaan keessan sun akka badeetti akka hattuun tokko hatteetti lakkaa'aa dhiisa. Dhuguman isiniin jedha. Kanadha dagaansa inni tokko. Inni lammaffaan immoo qabeenyuma keessan kan isin jalaa saamu. Argitaniitu yoo ta'e maaliif gaardiidhaan deemu warri sobdoonni kun? Maaliif gaardiidhaan deemu? Maaliif eegdota qabu? Gaardii guguddaa warra amma arbaa ga'an ofitti naannessanii maaliif deemottanii yaaddu isin? Kabaja seetu isin kabaja miti dhugaanuma isiniin jedha. Kabaja miti. Hattuu waan ta'aniif. Haadha manaa nama baay'ee fudhataniiru, qabeenya nama baay'ee hataniiru, bultoo nama baay'ee diiganiiru, birrii nama baay'ee nyaataniiru. Sababa kana nama baay'eetu isaan eeggata lubbuu isaaniitiin waan sodaataniif sababa kanaaf jedhaniitu dhugaan isiniin jedha. Maal? Ergamootatti gaardiidhaan deeme moo? Raajotatti gaardiidhaan deeme moo? Wangeela isa kamirraa wangeela isa kamtu isaan deeggaratanii yaaddu? Yesuus qoyanii kan isin jedhu faarsaa 23 amma isaan hin lallabu. Illee faarsaa 23 Waaqayyo tiksee kooti isa jedhu akkam godhuu dhugaan isinii jedha. Isaanoo tiksee biraa qabu. Gaardii qabu isaanoo. Faarsaa 23 akkamatti dubbifatuun jedheemani Waaqayyo tiksee kooti anoomaan dhabuudha Daawit. Anoo dhugaan isinii jedha. Inni biyya bulchuyyuu ana kan na eegu gaardii koo miti jedha Daawit waan isin ajaa'ibu keessa. Gaardiin koo Waaqayyoodha. Isaan kunoo gaardiin isaanii Waaqayyo miti. Waaqayyo miti. Waaqayyo isaanii wajjin hin jiru. Beeku baay'isee akka Waaqayyo isaanii wajjin hin jiru. Kanuma beekuun keessan dinqii. Museeti ammami
Dinqii hojjettanii yennaan biyyarraa adda baatanii diinni sababa isin gooftaa tajaajiltanii fi sababa isin ibidda waaqarraa buuftaniif saba kanaa waan isin baay'eedhuma soortanii fi saba kanaa namni isin ajjeesuuf amantaa biraa keessaa fa'aa isin ajjeesaa iyyuuti inni isin gaardiidhaan deemtan. Nagar miti Musee caaltu isin dhugaan isin hin jedha galaana Abbayyaa waggaa meeqa nutti fide hidhuudhaaf. Nam kun garuu Waaqayyo isa wajjin hin ta'e maayikiroo sekondii gidduuttidha kan inni galaana diimaa gaddabe. Dhugaan isin jedhe Musee caaltu isin silaati kan gaardiin kumaatamaan hiriiree isa eeguun irra jiraate Musee ture. Waaqayyo tiksee isaa waan tureef waa tokkoyyuu gaardiin tokkoyyuu hin qabu. Dumbulloo tokko gaardii hin qabu Museen. Isinitti himna ergamoota caaltu isin warra du'aa kaasaa turan. Isaan gaardii qabu eessaa fiddan hattoota waan ta'aniif saba Waaqayyo irra icciitii isaanii isinitti hima hattuudha isaan. Hattuu waan ta'aniif. Maafiyaa duuriyyeedha isaan. Tokko dumbulloo tokko waan isin fayyadanii qaban. Isin hatuurraa kanaaf kan lubbuu keessanitti hin haftanii kan foon keessanitti hin haftanii jarri kun hattootadhaan. Kanaaf hin gowwoominaa dhugaaman isin jira biraa deebi'a. Biraa deebi'a jaalala gooftaatiin isin gaafadha. Jaalalaanani isin eekkamu. Dhuguman isin hin jedhu. Jaalalaan isin eekkamu. Utuun jaallatamuu barbaade kanan dubbadduan. Sas hin jaallattan beekaan. Ani isiniin jaallatamuuf utuu hin ta'in isa Waaqayyo natti kenne namni tokko viidiyoo kanaan yoo oole anaaf guddaa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Gooftaan immoo na gargaaraa garanni isaaf haa ta'u. Kanaaf jarri kun isin saamu miidhaa guddaa geessisu. Miidhaa isaan geessisan ilaa kun wangeelaa wajjin dalga akkasiin deemtan. Isaaniin ilaaltanii isinii yeroo baay'ee miidiyaa irratti argamtu waan ta'eef dhaxxanii waldaa keessan ishee sirrii gooftaan keessatti guddattan dhiiftaniitu achi dhaltanii birrii kennitu. Sababa isaa maaliif miidiyaa irratti argamtu waan ta'eef. Hin dhokattan dhugaan isin jedha warra achitti hidhattanii kennitan. Sababa isaa maaliif beektu? Waaqayyo isa dhoksaatti malee hin argu irra deebi'een isinitti hima. Gaafa walitti isinii cuuf. Balaan inni guddaan immoo qabeenyuma keessaniyyuu hin saamamtu. Inni isin kennitan sun gooftaa durattis dumbulloo tokko waa isiniif hin lakkaa'amu. Hattuudhaaf laata akka hatamtanitti yaada. Dhuguman isin jedha. Akka sagalee Waaqayyootti kurnoo hangafa keessan kennaa jaalalaa waan akkasii waldaa sirrii ta'etti hin kennine taanaan hattoota warra duuriyyee kanatti kennitanii jennaan hin hatamtanii Waaqa birattis ofii keessanii tokko waan buufattanii qabde. Kanaaf jarri kun miidhaa isaan geessisaa jiran salphaa miti. Kan fooniillee kan lubbuu isaa turre kan fooniillee hin saamu jarri kun. Mootummaan saamu taaksiin kaffalan. Dhugaan isin jedhe taaksiin kaffalan. Isinirraan saamu. Waldaadhaaf kennine jettusin rakkataadhaaf kennine jettusin isaan akkaawuntii isaaniirra guute akkaawuntii isaanii dho'uuf jedhaa kun jira miti dhugaan isin jedhe shaaraadhaati amma addaraashaatti maafiyaa saantima sassaabuudhaa fi dhaabbata kanaaf dhaabbatedha kun jaluma mureen isinitti makana warri isinii galee warri isin hin galle waanan godhuun qabu. Waanan godhu nama Waaqayyoon gargaarii waanan gargaaruun qabu. Ammas olitti deemuu dandeessa yoo barbaadde. Anaan kan nagalchuun qabu. Waaqayyo gooftaan maccaa isin gargaaru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jalqabaa kaaftanii amma xumuraatti nu wajjin waan turtaniif Waaqayyo gooftaan guddisee isin haa eebbisu. Ani obboleessa keessan faarfataa Eliyaas Gabulaatii obboleessa koo Sooressaa Getaachoo wajjiniin kaameraa kan qabatee jiru isa wajjiniin amma yoona kanaatti isin wajjiniin turreerra Waaqayyo gooftaan guddisee isin haa eebbisu. Egaa kun sagantaa birmadummaati YouTube channel Eliyaas Gabulaa official channel kan jedhu irratti kan inni isiniif darbu sagantaa kana waliif dabarsaa. Namoonni haa oolan subscribe godhaa YouTubein kana channelii kana comment godhaa share walii godhaa like godhaati guddifadhaa. Kanuma keessan Waaqayyo gooftaan maccaa guddisee isin haa eebbisu. Sagantaa itti aanutti amma deebinee wal agarrutti nagaa gooftaatiin tura. Kun sagantaa birmadummaati. Dhugichi birmaduu sin baasa. Dhugichatti qabamaa jiraadha. Nagaatti gooftaan isin haa eebbisu. Ameen. Kana limitiin afibse ifatina base. Chubbu konduma nabdise ike.